Attam jirtu fayyaa keessanii xiqqoo isheenii leetii isin jiraatee mee walitti daddabarsaatii yaada xinnoon qabaa yaada xinnoo qabadheen dhufe har'a isanii xinnoo ishee isinii ibsuu barbaada. Yaadi koo har'aa waa'ee haala deemaa jiru kana attamittiin ilaalla isa jedhudha. Hundumti keenya attamitti ilaalla isa jedhudha. Yaada deemaa jiru attamittiin ilaallaadha. Isa kana akkasin naa hubattaniin barbaada. Kanaaf anini adaraa yoo waliin geessanii jettanii namoota tokko tokkotti yoo sheerii gootanii haala biyya keenya keessa jiru, haala saba keenya gidduutti deemaa jiru, haala addunyaa irratti deemaa jiru, maaltu deemaa jira, maaltu nu ilaallata, maal goona, garamitti deemna, yoo maal goone nu ta'a isa jedhu kana isa ilaaluun barbaada. Isa dura garuu wanti baay'ee cimaanii saba Oromootii fi yeroo wal'aansoo seenaa wal'aansoo yeroo ilaaltanii wal'aansoo keessatti deemanii of gamaaggamuu barbaachisa. Wal'aansoo keessatti utuma deemtu bakka tokko geessee dhaabattee mirga ilaaltaa, bitaa ilaaltaa, irraa gadee irraa nolee ilaaltee eessan jira. Tarkaanfiin fudhataa dhufee karaan irra deemaa dhufee karaa gaariidha, karaa dogoggora qabuudha yookiin immoo karaa kamii maaltu bade kan jedhu gamaaggamuu barbaachisa. Rakkinni keenya, rakkinni saba keenyaaf, rakkinni wal'aansoo keenya mudate si'a baay'ee yeroon keessa deebi'ee taa'ee ilaalu. Tokkoffaa namarratti liinii gochuu lama namarratti hirkachuudhaa fi gamaagama namaa kana namni akka inni itti ilaalu wal'aansoo kana akkamittiin akka geessu barbaadu namarratti hirkachuudhaan individuaalii irratti hirkachuudhaan filosoofii irratti yookiin konseptii irratti yookiin kaayyoo irratti hirkachuudhaan osoo hin taane wanta namni jedhe jecha namaatiin abalu maal jedhe, abalu kana irratti maal dubbate, abalu maal jedhe, inni kana jennu wangeela keessa duwwaadha yookiin quraana keessa duwwaadha. Maaliifi strictly sanaan deemuu qabna. Asiif achi goruu hin dandeenyu. Quraana irraa jallachuu hin dandeenyu, wangeela irraa maaliif amantiidha kun. Siyaasiyaa garuu waan ofii keenyaa itti amanne gochuu danda'utu nurra jira. Koozii kanatti nan amana dhuguma keessan jira. Dhuguma inni kooziin kun dhuguma ani miidhameera. Maatiin koo miidhamaniiru, sabi koo miidhameera. Kanaaf wal'aansoo barbaachisa. Inni jedhamu kun gamaagamamuu barbaachisa. Hundumti keenya beekumsa horachuun nurra jira. Knowledge based ta'utu irra jira. Namarratti hirkachuu, abaluu koo goota koo, abaluu koo isa jedhu dura ofii kootii dhuguma itti namana. Kooziin kun koozii dhugaatii isa jedhu ilaaluu barbaadaarra. Ani dhugaadha jedheen itti amana koozii kanatti. Tokko kana. Lammata konseptii tokkoon isinii ibsuu barbaada. Warri abbaan revolutionii kanaan dura maal jedhani? Baay'ee yeroo hundumaa kan na dhibu tokkotu sabi tokko jedhe. Isteeppii lama fuulduratti, isteeppii tokko fuulduratti deemee isteeppii lama gara booddeetti deebi'aa. One step forward, two steps back. Ilamee konseptii kana qabadhaa. Ani kana irratti haasa'aadha. Kan inni irratti haasa'u one step forward, two steps back isa jedhu. Tarkaanfii tokko fuulduratti fudhatanii tarkaanfii lama gara booddeetti deebi'u isa jedhu. Isa konseptii sana isinii ibsuu barbaada. Maal jechuun barbaade yeroon akkan jedhu. Tarkaanfii Oromoon fuulduratti fudhate maali? Gaaffii kana deebisuutu narra jira. Tarkaanfii Oromoon fudhatee cunqursaa Habashaa, ilmaan Habashaa, cunqursaa ilmaan Minilik, ilmaan Haayile Sillaasee, gaallaa jedhanii, iddoo meeqatti nu hiranii, qoottuu jedhanii, የሸዋ ጋላ፣ የወለጋ ጋላ፣ የአሩሲ ጋላ jedhanii, የቦረና ጋላ፣ ጉጂ ማሬ jedhanii maqaa iddoo dhibbatti nutti dhodhoobanii maqaa keenya duwwaa utuu hin taane biyya keenya illee maqaa kiristiinaa kaasanii iddoo meeqatti hiraniitu akka namni wal dhaalu godhanii, akka namni wal ganu godhanii, akka namni wal gurguru godhanii
etu jiraataa turan. Kan isaan jiraachise nama gargar haadhuudhaan ilmaan Oromoo gargar babaasuudhaanitu jiraatan jirru kun. Inni gaarii isaanii ta'e. Isa booddee ilmaan Oromoo warri dammaqee hamma danda'ame wal'aansoo qabuudhaani no nuyi gaallaa miti. No ani Arsii miti, ani Afran Qalloo miti, ani Maaloo miti, ani Oromoodha isa jedhu identity establish gochuudhaaf aadaan koo aadaa Oromooti. Afaan koo afaan Oromooti. Biyyi koo Oromiyaa jedhamti. Ilaa daangaan koo kan kunoo daarii Sudaaniitii kaaseen hamma daarii Sumaaleetti. Gubbaa daarii Raayyaatii kaasee hamma Booranaa hamma Gujiitti Oromoodha isa jedhu establish gochuutu barbaachise. Kun established ta'e eeyye established ta'e. Ani har'a ani Oromoodha jedhee boquu ol qabatee ilmi Oromoo ani Oromoodha jedhee daangaa isaa beekee aadaa isaa beekee uffata isaa beekee daarii territory isaa daarii isaa beekee ani Oromoodha jedhee boquu ol qabatee deemutti ka'eera. Identity isaa establish godheera. Yes, establish godheera. One step forward inni jedhe gaasa kana. One step forward in kun kanaga. One step forward, yes, identity keenya establish godheera. Kan nu hafe maal wala boomnee biyya Oromiyaa isa jedhamu fudhachuudha. Stage sanarra geenye very delicate stage dha kun. Amma gara walbummaatti ce'uudhaaf qophaa'aa jirra. Amma Habashaan kana barte ga. Kana bartee maal jedhan Habashoon walitti dhufanii yoo jira kanaa jedhan Oromoo isa jedhamu kana steepii lama gara booddeetti deebisne. Tokko steepii isaa wal'aansoo of baruu of dammaquu ani gaallaa miti isa Oromoodha ani Oromoodha isa jedhu steepii isarraa kaafne gara booddeetti ani gaallaa Arsiiti ani gaallaa Wallaggaati ani Qottoodha ani Qottuudha ani Gujiidha ani Boorana isa jedhutti yoo deebisne malee ummata kana bituu hin dandeenyu. Ummata kana resource isaa saamuu hin dandeenyu. Ummata kana cabsuu hin dandeenyu kan jedhurra ga'aniiru amma. Isa irratti hojjetaa jiru immaanni Habashaa. Kana gochuudhaaf immoo egaa inni jedhu step forward isa goone is two step back akka nu goonu. Step isa kamiiti inni jedhu isa ciisa nyaatan isa lafa dhaban isa garbooman isa wal nyaatan isa wal gurguran isa dhaqanii yeroo midhaan guuranii dhaqanii mana nafxanyaatiif gaangee nafxanyaa garaa safaranii itti kennan isa dhaqanii faandoo gaabii abbootiin keenya baasanii harreen itti midhaan geessinee dhanne harreen midhaan itti oofnee fi dhanne illee udaan illee faandoo illee buusuu hin dandeessu mooraan mootii keessatti gaabii abbootiin keenya jala qabanii udaan irratti addee fuudhanii dhaqanii gatu. Sadarkaa sanatti akka nuyi deebinu barbaadu ilmaan naftanyaa. Isaaniif immoo kana gochuudhaaf immoo vehikelii qabu. Vehikeliitu jira. Namoota qophaa'an namoota garaa isaanii duwwaadhaaf deeman namoota eenyummaa isaanii gatan cumaan isaanii kan keessaa dhume soolii kan hin qabne gadi galoo integrity warra hin qabne tu jira. Warra horiidhaaf jiraatu warra integrity tokko hin qabne warra akkasii kana beeku. Warra akkasii kana beeku isaan akkasii kana siniifii godhu jedhanii ganda keessa hunfatanii isaan kana horiitti kennu. Warra akka shalabboota kana isaan kanatti dhimma ba'aniitu amma gaa isaan kanatti duulu. Isaan kanatu steepii lama one step forward two step back akka nuyi deebinu nu gochuudhaaf jechaa jiru. Kana allaa'uu gochuudhaaf deemaa jirra amma. Mee teeknikii isaan dhimma itti ba'anii isin yaadachiisuun barbaada. Isin hin beektanii jechuu koomti. Eenyumaan isin yaadachiisa. Hadhooftuudha hinuma fudhataa deemna. Maaliifi balleessaa keenya. Badii keenya kana liqimsaadhuma deemna sadarkaadhaan. Ilaa amma gaa konseptii kana isin hime. One step forward, establishment of our identity and preparation for the full liberation isa jedhu, complete liberation idhaaf isa jedhu. Achi immoo steepii lama gara booddeetti deebi'uuf isa nuyi deemaa jirru. Yeroo chaartera keessaa baanee yaadattuu taatanii baay'een keessan chaartera keessaa baanee biyya alaa kanatti baqanne
Oromoni community ti organize of godhe ture. Community ati Oromoo achiti asiti ganda marre osoo hin jedhin community Dallas community, Minnesota community, DC community, Malo, Ohio community jenne iddoo halletti organize of goone ture. Organize of godhe community Oromoo jedhamne Oromoodhaani hojjetaa ture. Isa booddee waldaa kiristaanaa dhufe. Waldaan kiristaanaa dhufe Oromoo kan jedhu Oromiyaa kan jedhuudhaanitu waldaa kiristaanaa Oromoo kan jedhu dhaabbate. Isa booddee kubbaa miilaa Oromoo kan jedhuudhaan hundumtuu walitti dhufee ijaare. Osoo deemnu Oromoon kun akkasittiin ijaaramuu ishee gaafa agartu Mallasii fi ilmaanni nafxanyaa biyya keessa teesse no kun nu baasuu jedhan. Maaliifi aratti wal ijaaranii ispiriitiin Oromummaa kun yoo jabaate nu balleessa kan jedhuudhaani projektii qopheeffatan Oromoo kana attamitti gargar diinna kan jedhu. Tokkoffaa projektii number 1 OPDOni nama alaa nama warra garaadhaaf jiraatu recruit godhatte. Abbaan duulaa xayyaara fudhatee dhufee gandarra deemee kottaa lafa fudhadhaa, kottaa kana godhadhaa, please kana godhadhaa jedhee lallabuutti ka'e. Amma durumayyuu warri addanaa wixxifataa jiru warri garaadhaaf jiraatanii dhaqanii roophilaa guutanii itti nammanii lafuma Oromoo lafa galaanii fi lafa shawaa lafa maaloo walakkaa sana lafa arsii lafa wallaggaa lafuma Oromoon irra jiraatu hiree uummata Oromoo irraa ariisisuutti ka'e. Amma yeroo isa hiruu blackmailii si godha maaliifi sii kennamini ati immoo waan kaffaltuuf qabda. Integrity kee kaffaltaaf, identity kee kaffaltaaf, eenyummaa kee sharaftaaf. Isa establish godhatee namni baay'een duulee dhaqe. Yeroo sana lakkii dhiisaa jira kana jennaan namni dura ga'uun dhabame. Tokko isa godhan. Lammata oosaa keessa dhufanii oosaanii Oromoo Study Association kana keessatti Itoophiyaanistoonni warri Itoophiyaa Dimokiraatessina jiru. Akka jirutti itti duude warra sabboontota akkuma ciqileedhaan achi dha'uudhaan as dha'uudhaan inumayyuu OPDO waamanii haasofsiisu. Biyya keessaa warra OPDO dhufanii achitti haasa'utti ka'an. Utuma jedhega garuma booda rikoolii gochaa dhufe Oromoon. Booddee maal godhan? Waldaa kiristaanaa inni kun maaloodha, inni kun geedha, inni kun maaloodha jedhanii waldaa kiristaanaa keessaas nama rikruutii godhanii warra kaabboo horii barbaaddu isaaniin waldaa kiristaanaa gargar diikuutti ka'an. Amma yeroo 97-98 kana maaltu ture Oromoo communitiin yeroo wal ga'u Oromooni yeroo konferansiin afuuraa jiru kan kiristaanaa yeroo jiru Oromoon yeroo tokko ture iddoo tokkotti oosaan iddoo tokkotti kubbaan iddoo tokkotti yoo Minnesota ta'e yoo Minnesotaatti godhanne kubbaan isachi dhufaa Oromoo istadiin oosaan isachi dhufaa kan Oromoo Kiristiyaan tiniin kunis immoo tokkummaan kiristaanotaa kan jedhu konveenshiniin inni waggaadhaa achi dhufa. Hundumtuu achitti wal ga'a. Ijoollee dargaggoo wal baruu namni wal keessa deemaa inni kaan kuwaasii dhaqaa inni kaan oosaa dhaqaa inni kaan kiristaanummaa isaa dhaqee konferansii isaa godhataa galgala dhufee wal argee gammadee walii wajjin waan ta'a. Kana argan jedhan achas deebi'anii maal godhu? Warruma eejentoota isaanii kanaanii yoo oosaan DC'tti ta'e inni kana fuuraa eessatti ta'a Atlaantaatti godhan. The same date Atlaantaatti godhan. Yoo Atlaantaatti inni kana hafuuraa ta'e Minnesotaatti kubbaa godhan. Oromoon tasa akka waliin agarre. Kana eejentootatu hojjeta. Oromoon kana galagalee ilaa jiran. Mee komiiteen warra kubbaa dhufu, komiiteen warra oosaa dhufu, komiiteen warra kiristaanaa dhufu. Mee iddoo tokkotti godhannaa. Ijoolleen keenya wal barti. Namni keenya wal bara. Namni jedhu hin iyyine. Namni nu dhaga'u hin dhabame. Akkasittiin ta'e Oromoon faca'e. Achas deebi'anii community bira dhufan. Community bira dhufanii maal godhan? Maal isinii godhaa? Communityidhaan jiraachuun afooshaa wayyaa. Haraar afooshaa, Arsii afooshaa, Jinnii afooshaa, Wallagga immoo cheerchi keessatti isaan immoo uqubii maarree godhanii Oromoo hunkut godhan. Communityin akka jirutti bilaasha ta'e. Namni wal argu hin dhabame. Gaafa goototaa gaafa maarree gaafa tokko darbee yoo nama waame isa kadhaa meeqaan dhuftee wal geessi Oromoon
akka jirutti diiganii haadha see facaasanii fitan. Egaa isa kanan isiniin jechaa jira. Step back inni jedhu Oromoo community irraa gara afooshaatti. Waldaa tokkummaarraa gara inni kun kiristaanummaa isaa geedhaa wajjin dhaabate inni kun hafuuratu kana godhe maaloo wangeela keessaa iddoo 1,000 sitti xaqqasu. Waanuma nansensiidhaan Oromoon akka inni walii wajjin faarfatee walii wajjin in kadhannee fi iddoo meeqatti caccabsanii fitan. Maa inni waan isaa poolitikaadhaa jiru. Poolitika ta'uusaa hin wallaal wangeelli mataan isaa poolitika akka ta'e beeku garuu dhaga'uun barbaadan. Baay'een isaanii kan biyya kana dhufanii nuyi poolitikaadhaanitu ari'amnee jedhanii eega green card argatanii booddee nuyi poolitikaan barbaadnu nuyi nama waaqayyooti lafa kanarra jiraannu samiirra jiraanna jechuutti kaan. Mee uummata Oromoo kana ilaala. Warra akkasii kanatu waldaa diigee fixe. Oromoon unity dhabegaa. Unitytu dhabame. Amma gaay inni kun akkasittiin utuu jiru gara booddeetti deebi'uu dhaga'ama. Gara booddeetti deebi'u. Maa inni kun Oromoon identity isa establish godherraa ganda isaatti akka inni deebi'u, akka inni gola isaatti galu, akka inni gara booddeetti deebi'u, akka inni dhaqee ofii isaatii gola isaa afooshaa godhatu gammachuu guddaatti dhufe wayyaaneetti. Maaliif hin jaallatu? Afooshaadhaan dhaqanii lafa fudhatu, maaloodhaan kana godhu. Sabotaajiidhuma garaadhumatti fiigutti ka'e. Amma garuu waan nama dinquu qeerrootu dide. Waan fanii waan nama gammachiisu. Amma qeerroon akkasis ta'ee warra asii galaniis qeerroo biyya keessaatiif homaa gochuu didan. Jireenyuma isaanii jiraachuutti ka'an. Amma qeerroon hin gameef gaafa gamuu fi qeerroon kaatee wayyaanii gadariiti. Wayyaanii gaafa gara diitu Oromoo naashinaalizimiin deebi'ee immoo hin ka'e immoo fileeraappii godhe. Amma gaafa fileeraappii godhe wayyaaniin deemtu ilmaan nafxanyaa fuutee qootee daldaltoota isaanii raabaa doorii jinnii doorii ettee warra ala kana maraattu warra ka jawaarfaa fuudhanii akanii akka jirutti itti gurguratan. Ilmaan nabashaatti gurguratan wallaansoo Oromoo. Eega gurguratanii booddee maal gochuutu irra jira? Amma kanumti makaraa isaan kaa'ee qeerroo unitiin kun young generationiin kun tokko ta'uunsaa baay'ee rakkina guddaa keessa isaan gashe. Rakkina guddaa keessa waan isaan gashee fi amma waa isaan gochuu irra jiru Oromoo isa tokko ta'e kana ammas deebisanii cabsuutu irra jira. Maaliif unitiin alatti uumamuu jalqabe. Dhumaatii biyya keenya qeerroo dhumiisa qeerroo irraa kan ka'e hundumtuu wal duukaa hiriiree wayyaanee irratti yeroo duulu inni kuni gara yeroo ilmaan nafxanyaa kana bira ga'u akka inni continuity godhatu akka hiriirri sun itti fufu akka waan kun itti hin fufnee fi amma taa'anii dizaayinii baasan amma gaa giruuppiidhuma Oromootu wajjin dizaayinii baasa isa ala kanaa gale maaloo jinnii dhaaba garaagaraa maqaa godhatanii warri biyyaa galee abiyyiif hojjetu garaa isaaniif hojjetu amma isaanii more expert advice kennuuf itti ka'an maal gochuutti ka'an amma jedhan kun duwwaan hin ga'uudhaan afooshaa duwwaan no sakkoo mindoodhaan dhaabbatu jedhan ilaamee ilaala sakkoo mindoodhaan dhaabbatu jedhan sakkoo mindoo dhaabbate isa booddee afran qalloon dhaabbatu jedhan afran qalloo dhaabbate isa booddee amma akka intinitti hadhaabbannu jedhan akka tuulamaatti tuulama keessaa anis goobanaadha anis maaloodha kan jedhutu gadi yaa'e kan ija haadha isaa wantiniidhaan dhiqate ashaboodhaan dhiqate warra akkasii gadi yaa'e amma tuulamatti ijaaruutti ka'an amma gidduu kana immoo maal jedhan maccatu miidhame wabii maccaa jennee ijaarraa. Wallagga miidhameera wallagga du'eera namni gargaaru hin jiru namni homa tokko hin gooneef isa jedhuudhaani wabii maccaatiin ijaarraa jedhanii dhufan. Kun hundumtuu two step back inni jedhe gaasa kana. Inni kun egaa identity Oromummaa dhiiga obboloota keenyaatiin eega established ta'e booddee Oromoo wallaggaa gaallaa maaloo isa jedhanitti two step back gara booddeetti akka nuyi deebinuuf hojjetamaa jira kun. Mee dhaqaatii ilaala eenyu fa'i jarri kun? Jarri kuni gaafadheen deebii dhabe. Jarri kuni warra dheengadda Abiyyii wajjin galee dibbee rukutaa ture. Warra OPDO ture. Warra maaloo ture. Warra dhaaba garaagaraa warra Abiyyii dhaqee miila Abiyyi har'a arraabaa jiru. Warra beeta mangistii mooraa Minilik kana marsee firfaarii funaannachuudhaaf achitti eegaa raasaa jiru. Hundi isaanii warra kana. Warra kanatu warra
yeroo dheengaddaa Wallagga keessa walal irratti summii firfirsanii akkasittiin summiin samii roobee nama lafarraa fixu wardi tokko hin dubbanne yeroo nuyi diisiitti baanee iyyaa turre namni tokko hin dubbanne yeroo viidiyoodhaan uwwenne biyyi keenya dhume yeroo jedhu yeroo Dambidolloo keessatti akkasittiin nama karaa irratti fixan yeroo gimbii gidaamii haadhuma isaa dhaqanii hamma dhaqanii Jimma nuunnuu qullubbii Jimma garjeeda ash anfilloo kunoo hawwaa galaaniin alamtafarii ga'anii birbiriin darbanii hamma gimbii kana keessa boojii coqorsaa boojii dirmajii najjoo biilaa karkarroo hamma kana naannaa kana lafarraa ilmaan Oromoo duguugani isa duwwaamini Walloo keessatti Gujiif Boorana keessatti akkatti yeroo duguugan wardi tokko hin dubbanne jira kun wardi tokko har'a maaliif ka'an maaliif macca jedhanii ka'an maaliif Oromoo jedhanii ka'an beektu waansa 2 step back inni jedhe kuni kana kuni plaanii grand plaanii Abiyyi qabu Jawaar faan gargaarsa Jawaar faan organized kan ta'e warra advisors ta'anii warra uummata Oromoo gane warra naannaa sana jiru isaaniin tu qophaa'anii to amma uummata kana gargar diiguudhaaf ka'an uummata kana tasa gochuudhaaf lafa isheen akka isheen hin jiraanne gochuudhaaf Wallaggi miidhame baay'ee mana gaddisiisa kaleessa eessa turte dheengadda eessa turte yeroo namni akka itti qalamu yeroo ijoolleen yuunivarsiitiidha akkasittiin tumanii ari'anii fidan yeroo isaan kana irraan ga'an eessa turte har'oo eega dhaqanii komaandi poostiin biyya kana cafaqee inumayyuu state of emergency labsame mootummaa ayyama mootummaatii fi eejantoota mootummaatii wajjin inni itti har'a macca dhaabuu barbaaddeef maaliif eenyu akka ta'an beenu asaamentii eenyu akka kenneef beenu eessaa akka dhufe hunduma isaa beenu nu dhossuu hin dandeessan nus gurra qabna biyya keessa akkamittiin har'a kun dhufe kana gaaffii kana deebisuu danda'uu qabdu ilmaan Oromootiif deebisuu danda'uu qabdu ega kana ga yaalmaan Oromoo innini 1 step forward 2 steps back 2 steps back inni jedhu kuni ega kana ga step tokko forward deemne identity keenya establish goone walabummaa Oromiyaa TV mataa dhaabbannee jirra qophaa jirra no jedhe macca tuulama sikkomando maaroo jinni maaloo arfanqalloo maarootti achitti deebina achi immoo jalqabnaa jedhanii kanaanitu si mataa si naannessaa jiru Oromummaarraa tocho'uun sirra hin jiru Oromummaarraa abbaan barbaade Oromoo jedhee iddoo hundumaatti Oromoo gargaaru mana kee ganda kee mandara kee horii walitti buufattee ijoollee naannaa sanaa taate waan barbaadde bittee erguu dandeessa garuu yeroo maqaa sabaa kaaftu maqaa Oromootu ka'uutu irra jira kun barbaachisaadha akkasittiinitu uummata Oromoo diiganii ilmaan Habashaatiif goobanoonni amma haaraan dhalatan kuni kana hojjechuudhaaf kutatanii kaaniiru gadi ba'aniitu inni kaan karaa hafuuraa siin jedha inni hafuurri isaanii keessatti achitu inni kaan immoo karaa maaloo siin jedha inni kaan karaa kana siin jedha uummata Oromoo gargar diiguudhaaf warra yaa'u kana yaalmaan Oromoo hin gowwoomina jarri kun eessaan siin ga'ani Oromummaa keetti deebi community keetti deebi community keetiin hojjechuutti deebi tokkummaa keetti deebi ilmaanni nafxanyaa har'a halbee nutti qarataa jiru gorsitooti isaanii warri ilmaanni Minilik warra akka Daawit Walda Goorgis warra akka Kaasaa Kabbadee warra akka Shimalis Mazangiyaa jarri kun karaa booddee ta'anii dizaayinii barabaraan atiitiin tochoone sitti baasaa jiru ilmaan Oromoo attamitti kana wal'aalta attamitti gowwoomta attamitti warra kashalabboota garaa isheetiif deemtu kanarraa fuutee tole jettee gara booddeetti deebite waan gargar nu ciru kana hojjetta kanaafi dhaamsi koo inni guddaani waan kana of eeggachuu qabna ila assignmentii fuudhanii nu fuulduratti darbatan kanammoo fuunee hooy jechuun irra jiru seenaa tokko ni si yaadachiisa si'a baay'ee seenaa kana dubbadha si'a baay'ee seenaa kana takkaa dhiisee hin beeku maaliif baay'ee impressii na godha waa'een Fatansaa Iluu ilmi Iluu Abbaa Booraa baay'ee abbaan koo irratti katabaniiru isatu baay'ee impressii na godha Fatansaa Iluu Habashaadhaaf hin bitamuu jedhee gaafa didu Amaarri maal gooti taabota baattee qeesiin ortodoksii caancalii ishee goote qaddasaa maaloo itti maa isheen iyyituu jennaan dhiifama si gaafachuu dhufanii maarree dhiifama na loltu taanaa na dhuftu jedhe jaarsi
yeroo bira geessu qeesiin maal goote? Fataan saahiluu harka hammatee harkatti martee mooxii summiitti geesse onnee isaa kana keessa waraante qeesiin achumatti kufee jaarsi. Akkasittiin nama ajjeesu. Qeesonni yeroo biyya keenya keessa deemanii sababa malee deeman. Yeroo isaan deemanii achi deebi'anii jarri kun gaariidha, jarri kun nama gaariidha siin jedhanii qeesa banuu akkas nuun jedhe. Shakkuu qabda. Waan barbaade abbaan barbaade har'a dhufee kaleessa si ajjeesaa ba'ee har'a dhufee yeroon akka jedhu maaltu deemaa jira? Maaltu deemaa jira jettee dudda isaa duuba wanta jiru ilaaluudha. Qeesiin tokko achi dhaqee dambidolloo dhaqee achiin bahee asiin bahee maal godhee dhufe jedhee yeroo naasa'u achi dhufee akka saasa'ee Finfinnee keessa jiraachuu danda'a? No way. Maanniree assaayimentii qaba jechuudha. Waan akkasii kana fa'itti abshaalumuutu na barbaachisa ilmaan Oromoo. Waan akkasii fa'itti abshaalumuutu nurra jira. Abshaalummaa akkasiitu nu hanqata. Yaa ilmaan Oromoo wanti nu gochuun nurra jiru yeroo hundumaa abshaalummaadhaan adamsuu, duukaa bu'uu, waa isaan hojjetan ilaaluu, waan isaan xiinxaluu, xiinxalanii ilaaluun nu barbaachisa. Callumanii jennee waan tokko namni jedheef duukaa fiiguun nurra jiru. Har'a mee callumadhaati ilaala. Kanaan dura jira warra The Three Stooges jedhee moggaaseen ture. Abii Lammaaf Jawaar. Tiyaatirii isaanii isin agarsiiseen ture. Isa baay'ee tiyaatiriin sun ammayyuu ittuma fufee jira. Ammayyuu itti fufee jira. Gaafi lammaan hin du'ee hin ajjeesanii hin hidhanii yaabbatanii hin gangashanii maaloo jedhanii jabba. Amma koo lammaan koo kana ta'e lammaan koo jedha Oromoon. Mee ilaala. Mee dhaggeeffadha. Achi borga nama ka'e baay'ee aarsanii turanii itti araaramne irra garuu siin jedha. Amma immoo shirinkii gootu. Amma immoo Jawaar immoo na ajjeesuuf jedha. Jawaar godhuuf jedha kana ta'ee sana ta'ee maaloo ta'ee ittanii iyyitu. Amma immoo cheddee Abiyyiin gorfachuu qabna yeroo shirinkii gootu. Amma immoo Abiy ammatu I guarantee you ammatu Abiy borga nama bahee jirana uummata Oromoo dhiifaman eega nama kana hunduma lafarraa duguugee fixee booddee jirana maaloo anuu banan balleessee deemimmaan jaalalaa lama lafa buusee dhangalaase. Mee namichi kun deebi'eera ta'a. Waaqayyoo moo cubbuu dhiisaa jira maaloo dhiifama godhaa jira. Yookaan si kabalan kanatti qabaa jira. Mee haa ilaallu. Kanaaf deemtu. Maaliifi guiding principle hin jiru. Xiyyeeffannaatu hin jiru. Xiyyeeffattee walabummaa bira dhaquu barbaadda taanaan. Rakkina kana hundumaa ofirraa buusuu barbaadda taanaan. Birmadummaa walabummaatti ba'uu barbaadda taanaani. Abbaan fedhe waan barbaade yoo haasa'e gara sana hin laaltu. Amma jirana mee ilaala. Wal'aansoon keenya isteeppii tokko gara fuulduraatti deemeera. Qawween ka'eeraa dhiigi dhangala'eera. Akka durii eeboodhaan fiiddee isheenii dhattee warra Raashaatii warra Ingilizii irraa qawwee fudhattee dhuftee nuun fixu ijoolleen qawwee baattu jirti. Mee advaanteejii kana dhiisee namni akkamittiin deemee ilmaan Habashaa miila qabata. Ijoollee ishee laga keessaa loltu akka isheen harka hin laanne, akka isheen hin laafne, akka isheen hin beelofne hamma dandeesse irratti duutee ijoollee kana promootii gootee akka isheen jara kana ilmaan Habashaa darsa ishee guurtee akka isheen biyya keenya keessaa baatu. Walabummaa Oromiyaa labsannee Republic of Oromiyaa dhaabbannee referendamiitti akka hin deemnee fi shira hojjetamu kan attamitti wallaalla ilmaan Oromoo. Attamitti dadhabna kana baruu. Attamitti lammaa kan jedhu qummuniin high school graduatiin tokko akkasitti mataa nu naannessiti. Maayinuma gudiidhumti kuni. Attamittiin Abiy nu goomsa. Attamitti Jawaar nu goomsa jiran. Maaliif kana hin dammaqnu nuyi barumaan. Attamitti hin dammaqnu. Bilisummaa yeroo jennu walabummaa yeroo jennu kana maal jechuudha? Biyya lafaa too ba'a kan keenya oodabbaye Eertiraanoo bilisooman biyyi lafaa kolonii jala kan jiru hundumtuu bilisoome kan keenya oodatu ba'e ilmaan Oromoo. Kana keenya ilaallu. Faamilii keenya wajjin teenya haasofnu. Ijoollee kana akkamittiin gargaarraa jirru. Qawween ka'eera dhiigi bu'eera. Waboon lammaffaa galee harka kenneennaan dhumaatii dhumaaf gala. Yoo waboon harka kenneedhanis hin nayinaa. Maaliif isaan waboo isa harka kennatu already qopheeffatanii qabu. Qopheeffataniiru.
Hinuma dhageenya akka isaan lagatti erganii tireenii godhanii nama saamsisaa nama jeesaa turanii isa booddee immoo isaan hin gashuu amma faabrikeetii godhu kun itti fufa. Waboo inni dhugaa yoo gale ilmaan Oromoo habashaan qaluudhaaf teessi. Maaliif nama jala ajjeeseera nama fixeera. Araara waan jedhu Fatansaa Iluu irraa bari. Abishee Garbaa irraa bari. Dajjaajjootee irraa bari. Namoota Oromoo kanaan dura isaanii wajjin wal'aansoo galee Waaqoo Guutuu Jeneraal Taaddasa Birruu hundumti kuni gowwoomfameera. Kana bara kana dubbisaa kana sakattaa firoota keessan gaafadhaa dammaqaa ila hin dammanna hin kaana hin lolanna bilisummaa keenya immoo walabummaa keenya arganna isa booddeedha haasofna isa kan bira. Kanaaf kanatti jabaadhaa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u kanuma jechuudhaaf hin dhufe ilaa isa gandatti wal filtan isa Maacha Tuulama Sakkoo Mindoo Afran Qalloo jettanii mataa wallaanisitan kuni badiisa keessantu ofii keessaniin ofirratti labsaa jirtu. Badiisa keessan ofirratti labsaa jirtu. Oromoo yoo jirtanii identity sana establishanii gootanii booddee isumaan deemtanii walabummaa keessan labsachuudha. Keenya labsachuutu nu gasha. Kan nu baasu kana gara booddeetti deebi'uun nu baasu. Gara booddeetti gowwummaadha, doofummaadha, deebinee balaadhuma sana keessatti deebi'uudha. One step forward, two step back isa jedhu kana dhiifne one step forward and the next step forward. Akkasittiin deemna. Next step in maayini lola keenyaanii Republic of Oromia ijjeerranne isaan goolabama. Gara sanatti deemna jabaadhaa himmoona waa takka shakki tokkoon qabaatina. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u na dhaggeeffachuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Firoota keessaniif hiriyoota keessanitti hiraa isiniin jedha adaraa nagaadhaan ta'a.